OBN International kallattiidhaan kan isiniif darbaa jirudha. Akkuma beekamu vaayirasiin koronaa yeroo ammaa oduu ijoo yookaan immoo dhimma cimaa addunyaa kanaa ta'eeti jira. Muddee darbe yookaan immoo bara 2019 dhumarratti chaayinaa biyya Wuhaanitti kan eegale vaayirasiin koronaa amma addunyaa guutummaa waliin gaati jira. Nus guyyaa har'aa dhimma kanarratti hoogganaa waajjira qonsilaa Minisotaa Ambaasaadar Iwnatu Billaataa dhimma kanarratti afeerree jirra. Hanga xumuraatti waliin turan afeerraa keenya. Ambaasaadar Iwnatu afeerraa keenya kabajanii baga nagaan dhuftan. Galatooma Lamaayyoo sinis dhimma kanarratti akka yaada koo isin sheer godha waan na afeertaniif galatooma. Akkuma beekamu vaayirasiin koronaa biyya waliin gahaa jira. Keessumatti biyya nu keessa jiraannu Ameerikaa keessatti hanga guyyaa har'aatti gara nama 10,000 kan lubbuu dhabe 300,000 ol kan qabamee immoo jiru. Akka addunyaatti immoo miliyoona iyyuu ga'ee jira. Dhimma kanarratti mari'achuudhaaf kan har'aa isin afeerree mee akka waliigalaatti bulchiinsi Minisotaa mana turaa kan jedhu istaayitoomii labsee jira. Isin hojiirra jirtu moo waajjira keessan jirtu amma? Anillee mana bakka hojiin jira. Asis egaa qophaa waan hangaluuf manas taa'u badaa garaagarummaan qabu biiroos qophaa waan hin hojjedhuuf biiroo man jira. Biiroo taa'ee tan hojjetaa jira. Garuu hojjettoonni keenya akka manatti manaa hojjetan gooneerra nama qaamaan qunnamuu dhiisnee karaa poostaatiin wanta namoonni ergan poostaadhaan tajaajila kennaa jirra. Namoonni tartiibaan 2-3 ta'anii osoo hin baay'atiin galanii hojjettu staafiin koo jechuudha. Hawaasa akkamitti tajaajilaa jirtu? Hojiin keessan hojii dippiloomaasii yookaan immoo hawaasa uummata Itoophiyaa biyya kana keessa jiru tajaajiluudha. Haala rakkisaa kana keessatti haala kamiin odeeffannoo kennaafii jirtu? Haala kamiin isin qunnamu? Gaarii tajaajila idilee kennuudhaaf haalaan nu daangessee jira. Hojiin keenya harki caalaansaa qaamaan dhufaniiti kan tajaajila argataa turanii. Maamiltoonni keenya lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiran sababii dhukkuba kanaatiin garuu qaamaan wal qunnamuun rakkoota waan ta'eef torbaan lamaan kanaan as kaasnee san qaamaan qunnamtii daangessinee namni poostaadhaan dhimma isaa hatattamaa akka ergatu poostaadhaanis deebii akka kenninu akkaataa kanaan hojjetaa jirra. Wantootiin hatattama ta'anii humnaa ol ta'anii yoo jiraatan garuu namoota muraasaan of eeggannoo godhanii akka galanii hojjetan goona. Keessumaa yeroo namoonni sababii adda addaatiin boqotan yookaan du'an reef gara biyyaa erguu yeroo barbaadan yeroo akkasii kun dirqama waan ta'uuf dirqama galuun namoonni muraasa galanii hojjechuun dirqama ta'a. Akka waliigalaatti garuu hojii nuti hojjennu sababii dhukkuba kanaan baay'ee daangeffameera jechuun ni danda'ama. Vaayirasiin kun hanga ammaatti hawaasa Itoophiyaa, hawaasa Oromoos dabalatee miidhaa akkamii geessise? Namni dhukkuba kanaan qabamee jira. Yoo qabame immoo isin deeggarsa akkamii laattu? Akka qonsilaas jiruttis akka biraanchii asii qaqqabdaniittis maal gochuu dandeessu? Gama biraatiin immoo namoonni ammayyuu sochiin hin dhaabbanne namni kan biyya galuu jira, kan biyyaa dhufu jira. Namoota biyya kanatti tarii dhukkuba kanaan qabamanii yookaan immoo shakkamanii biyyatti galan haala kamiin tiraak gootu? Akka waliigalaatti namoonni utuu amma olii gadi deddeemuu isaanii dhaaban yoo humnaa ol wanta ta'u yoo jiraachuu baate olii gadi deddeemuun tokkoffaa yookaan ofiif dhukkuba fudhatu yookaan immoo dhukkuba ofiif qaban nama biraatti dabarsu. Gatii kanaaf mootummaan biyya kanaas mootummaan biyya keenyaa mootummaan Itoophiyaas dhimma tiraavilingii kana yeroodhaan akeekkachiisa kennaa jiru. Akkasumas biyyatti immoo namni asii dirqama deemuu qabu guyyaa 14 isolated ta'ee kwarantiin ta'ee turuun dirqama ta'a. Gatii kanaaf tiraaviling baay'ee gorfamaa miti yeroo ammaa jechuun ni danda'a. Akka waliigalaatti maal hojjetaa jirra isa jedhuu fi biyya keessatti hojiileen hojjetamaa jiramu numa beektu sinis yeroo yerootti waan gabaasaa jirtaniif isarraa kaasee yoon dubbachuudhaaf yaale qophiin naannoo biyyaatti raawwatamaa turessi haalaan gaariidha. Dursanii dhimmi kun otoo hin babal'atiin dura daangessuudhaaf carraaqqiin guddaan karaa biyyaa godhamaa jira, karaa mootummaas godhamaa jira. Kun haalaan gaariidha. Biyyaatti hin deebinaa biyyaa maal gochuu qabu kan jedhu koomunitii biyya kana keessa jiru wajjiniin hawaasa Itoophiyaas ta'e hawaasa Oromoo wajjiniin hangam walitti dhuftanii namoonni dhukkubanii mana keessa jiran yeroo ammaa kana rakkoo garaagaraatu nama quunnama namni manatti galee jira waan ta'eef hammamitti dhiyaattanii hanqinoota jiran yookaan immoo jajjabeessuudhaanis haala kamitti deemaa jirtu? Gara biyyaatti dhumarratti deemnaa asii xumurree.
Gaarii kanasii wanti nuti gochaa jirru jalqabumayyuu osoon Minisootaanis isteetonni baay'een isaaniiyyuu nama adumsa namaa lookdaawun hin godhin dura osoo akeekkachisni adda addaa hin kennamin dura akka koominitiitti marii bal'aa hooggantoota koominitiii wajjin hin gaggeessine. Dhukkubni kun biyya kana keessatti lammiilee jiran maal gaaga'insa geessisuu danda'a? Kanammoo odeeffannoo kennuudhaan akkamittiin deeggaruun danda'ama? Akkasumas namoonni odeeffannoo biyya kanaa kennaman, informationii biyya kanaa kennaman sababii afaaninnis ta'e hubannoo argachuu dhiisuu waan danda'aniif koomunitiin qabatama koomunitii isaatti miseensota koomunitii isaatti deebisee informationii kan akka kennu bal'inaan akka kennu sanarratti walii gallee ijaarsi koomunitii adda addaa jiran miseensota isaanii caasaa adda addaatiin inni kaan WhatsApp gruppiidhaan inni kaan Viber gruppii uumee inni kaan immoo reediyoo koomunitii as jiraniin fayyadamee miidiyaalee gurguddaa miidiyaa kan mainstream illee fayyadamee ogeessitoota affeeruudhaan bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Asis odeeffannoon hir'inni odeeffannoodha waan jiruuf lammiileen keenya biyya alaa jiran baay'een isaanii odeeffannoo kana argachuudhaaf afaan isaan danda'aniin namoota isaan beekaniin caasaa koomunitii ofii qabaniin odeeffannoon kun akka isaaniin ga'uu danda'utti sanarratti koominitoota hundaa wajjin walii gallee irratti mari'atamee hojiin babal'aan ammallee hojjetamaa jira, itti fufaa jira. Kanarraan egaa ogeessota adda addaa, ogeessota fayyaa biyya alaa jiran baay'ee isaanii galateeffachuu barbaanna. Sa'aatii isaanii wareeganii, yeroo isaanii wareeganii dhimma kana odeeffannoo uummataaf kennuudhaaf, hawaasaaf kennuudhaaf carraaqqii gurguddaa gochaa jiru. Akkasumas koomunitiin adda addaa afaan koomunitii sun danda'utti odeeffannoo biyya kanaa kennaman jijjiiruudhaan available godhanii information namni hundumtuu akka argatu gochaa jiru. Kanarraa darbee immoo namoonni akka wal deeggaran qaamaan walirraa fagaatan illee social distancing yoo jiraate iyyuu namooti qaama qalleeyyii harka qalleeyyii ta'an baay'eetu jira. Warra kana deeggaruudhaan akka wal gargaaran shoppingii akka gargaaran namoonni gabbahanii waa bitachuu hin dandeenye jiru. Isaaniin illee namni volunteer godhee akka shopping godhuu fi akka waa bibbitee dhiyeessuuf kanarratti koomunitii adda addaa wajjin walii gallee bal'inaan namoonni irratti hirmaataa jiru, wal gargaaraa jiru. Namoonni keenyas jiran baay'een isaanii dhimma kanarratti walii gumaachaa jiru. Kun haalaan nama gammachiisudha. Egaa nuti qophii kana mishinii qofaatti osoo hin ta'in akka Ameerikaatti mishinoota jiran hundaa wajjin wal taaneet tokkummaadhaan teelekonferensii bal'inaan gaggeessaa irra. Teelekonferensiin kun yeroo tokko kan sa'aatii 4 fudhatudha. Torbaanitti gaggeessaa irra Ambaasaadar Fiisom DC irraa, Dr. Biraana Masqal LA irraa, ani immoo asii taanee ogeeyyota feerree ogeeyyoonni dhimma kanarratti muuxannoo qaban, beekumsa qaban kallattiidhaan irratti bobba'anii hojjetaa jiran. Namoonni teelekonferensiidhaa gara nama 70-60 galanii bakka bu'oonni hawaasaa dhimma kanarratti marii kan akka hirmaatan muuxannoo jiran immoo akka wal jijjiiru muuxannoo sana immoo akka bal'isu kontiinesilii irratti hojjetamaa jira. Hojiin asitti dhimma kanarratti hojjetamu haalaan bal'aadha jechuun ni danda'a. Maaliif lammiin keenya baay'een isaa as jira. Sababii adda addaatiin informationii mootummaan asii kennu ogeeyyoonni asii kennan sababii keessumaa afaaniin osoo hin dhagahin osoo hin hubatiin hafanii balaa kanaaf akka gaaga'umsa kanaaf akka isaan saaxilamne gargaarsa guddaatu raawwatamaa jira. Dhimma kanarratti bobbaanee halkanii guyyaa irratti hojjetaa jirra yoo jedhe dhugaadha. Sanarratti dabalatee immoo gargaarsi kun asitti kan walii kennamu kun akkuma jiru ta'ee isa biyyaatti deebina naan jetteetta malee garuu isarratti amma isin walga'iin geggeessitu akka jettanii illee Dr. Biraana Masqaltu jira, DC dha Ambaasaadar jira, waliin hojjechaa jirtu. Hawaasa keessatti hammam gadi bu'ee hawaasni tajaajila isin kennitan kana hubateera. Fakkeenyaaf namni tokkommaa yoo rakkate yookaan immoo dhukkuba kanaan miidhamee yookaan rakkoo gara biraa yoo qabaate haala kamiin isin quunnamuu danda'a? Yoo isin quunname immoo deeggarsa akkamii isin biraa argachuu danda'a? Gaarii nuti dhimma kanaaf sa'aatii 24 qophii taanee bilbila keenya kenninee eegaa jirra. Akkasumas koomunitiin itti gaafatamtoonni koomunitiidha. Fookaalii waan hundeessanii fookaalii kaa'anii nama dhimma kanarratti sa'aatii 24 nama hojjetu kaa'anii koomunitiin hundumtuu rakkoolee dhuunfaaniif rispoonsii atattamaa kennuudhaaf qophaa'anii eegaa jiru. Koomunitiin hundumtuu koomunitii adda addaa qabna asitti ijaarsa koomunitii baay'eetu jira. Koomunitiin kun dhimma kanarratti namoota isaanii namoota dhimma kana wal jijjiiran jechuudha. Dhaabbataan miti namni wal jijjiira.
wal jijjiiruudhaan fookaal ta'anii rakkoo kana maqsuudhaaf rakkoo kanaaf immoo namni furmaata barbaadu yoo jiraate deebii kennuudhaaf volontar ta'anii immoo manarra deemanii gargaaruudhaaf namoonni qophaa'an community-dhaan ijaaramanii jiru jechuudha. Gara biyyaatti hin deebina. Biyya kana kan jiru teeknooloojiin jira yookaan immoo namoonni nama gargaaruu danda'an jiru. Akka qonsiilaas jiruttis akka waajjiraalee jiranittis uummata biyyaa yookaan immoo meeshaalee fayyaa walitti qabanii erguudhaan yookaan immoo ogeessa erguudhaanis yoo ta'e maal hojjechaa jirtu gara biyyaatti rakkoon kun biyya sanatti gaheeraa hanga ammaatti namni 42 qabamee jira namni 2 immoo lubbuun isaa darbee jira biyya keessatti iyyuu sun immoo kanaa ol ta'uu danda'a gara fuulduraatti maaliif rakkoo qorannooti malee utuu qoratame keessatti kan barame biyya kanattis rakkoo kan uume jalqaba qorannoon dafamee gaggeeffamuu dhiisuudha kan dhumarratti hamma kana rakkoo uume waan ta'eef qoratanii nama walii baruu irratti hanqinni akka hin jiraanneef maal gochaa jirtu akka nama biyya kana jirutti. Gaarii galatoomii dhimma kanarratti jalqaba nuti mobilaayiz gochuudhaaf uummata aweernasii uumuudhaaf hubannoo uumuudhaaf carraaqii guddaa goone kanarraa kan ka'e dhimmi biyya keenyaas akka qabxii tokkotti ajandaa marii ta'ee hawaasni hundumtuu akka irratti mari'atu keessumaa community liidaroonni dhimma kanarratti akka mari'atan kan goone kanarraa ka'uudhaan dhukkubni kun addunyaa hundatti babal'ataa jira bakka biyyoota qarooman illee biyyoota guddatan illee qormaata cimaa keessa gashaa jira humna isaanii ol ta'aa jira. Rakkoon kun biyya keenya keessatti yoo gahaa ta'e yeroo marii kana jalqabnu dhimmi kun biyya keenyattuu mul'annetu. Garuu immoo addunyaa hundatti faffaca'aa waan jiruuf biyya keenya gahuus waan danda'uuf maal haa goonu jennee community hundatti mari'annee achi booda mariin kun bal'atee itti fufee idileeffamee mariin kun itti fufee akkuma sila siin jedhe Ambaasaadar Fitsuum Dr. Biraana Masqal taanee anaa wajjininis anis dabalatee akka idileetti hojii idileetti marii kana qabannee marii kana irratti hubannoon yookaan mobilaayizeeshiniin gahaa ta'e godhamaa jira itti fufaa jiras. Kana keessatti biyya maal gargaaruu dandeenya maal deeggaruu dandeenya isa jedhu qabxiin tokko gargaarsi biyyaaf gochuun hundumtuu irratti walii galeera. Lammiin keenya biyya alaa jiru kun yeroo rakkoo qofa miti yeroo nagaas humna isaa ta'e biyya numa deeggara. Haa ta'u immoo yeroo akkasii kana immoo ganda isaa qofa maatii isaa qofa deeggaruun irra dabree biyya amma biyyatu qormaata cimaa keessa galuu mala jennee waan amanneef dhimma kanarratti gargaarsa godhuun dirqama kan jedhu hundumtuu fudhate. Akkasumas dhaabbilee adda addaa wajjin wal quunnamtii warri qaban dhaabbilee fayyaa keessumaa meeshaalee fayyaa kan oomishan gloobii kan oomishan waan adda addaadhaaf carraa kan qaban dhimma kanarratti gargaarsa gochuu akka danda'an waadaa galanii. Kanarraa ka'uudhaan gargaarsi maatiiriyaalaa godhamu mataan isaa biyya kana hir'inne waan jiruuf waan hedduu deemuu hin dandeenyu kan jedhu kan akka sodaatti ka'e. Haa ta'u malee meeshaaleen hir'inne biyya kanatti jiran kun yeroo dhiyoo booda hir'inni sun hafee meeshaan baay'een argamuu waan maluuf qophiin keenya itti hafuuf kan jedhu irratti walii galamee akkasumas gargaarsi maallaqaan godhamus akkasuma uummanni akka irratti qophaa'u namni akka dhimma kana irratti hubannoo uumamee fi booda gaafa gargaarsa kennaa jedhamu atattamaan akka kennuu danda'u irratti walii galamee qophiin guddaan godhamee kana booda gara akshinitti jijjiirame karoorri dhimma kanaaf qophaa'ee karoorri bahee gara akshinitti jijjiirame kanarraa ka'uudhaan meeshaaleen dhukkuba kana ittisuudhaaf gargaaran karaa DCdhaa gara biyyaatti akka ergaman Ethiopian Airlines immoo gatii madaalawaa ta'een meeshaa kana gara biyyaa geessuutti akka nu gargaaru irratti walii galame amma ammaatti karaa DCdhaa meeshaaleen hedduun deemanii gara eegumsa fayyaa biyyoolessaa Itoophiyaa dhaqqabaniiru jechuudha. Gargaarsi kun ammas itti fufaa mobilaayiz gochuun itti fufaa gargaarsi maallaqaan immoo kennamu immoo koreen dhimma kana gargaarsa dhimma kanaa qindeessu sadarkaa biyyoolessaatti waan dhaabbatee jiruuf koree sana wajjiniin wal quunnamtii gochuudhaan baanka akkaawuntiin ergamee namoonni adda addaa baanka akkaawuntii sanarratti maallaqa gumaachaa jiru. Egaa asirratti rakkoon jiru maallaqa baanka akkaawuntii sanatti galu sentralaayizd gochuudhaan yookaan beekuudhaaf odeeffannoo argachuudhaaf waan nama rakkisu jira. Isarratti hojjetaa irraa akkamitti waan kana maallaqa ammamiitu ergamaa jira yookaan maallaqa erguu sanarratti immoo akkam sentralaayizd goona isa jedhu
Miishinoonni sadanuu DC'nis LA'nis Minisotaanis irratti mari'ataa jirra. Haa ta'u malee namoonni durumaanuu fedhinnaa isaatiin gargaaruudhaaf bakka akkaawuntii yeroo dheeroodhaaf nu gaafataa turanii. Bakka akkaawuntii sana gaa hundumaaf komiitii hundaaf Midwestii kanattis LA's DC's warri jiran hundumtuu komiitiin akkaawuntii sana argataniiru. Gargaarsi sun gara akkaawuntii sana meeqa tommammaatti galeessa jedhu adda baafachuudhaaf yoo rakkiseyyuu gargaarsi garuu kennamaa akka jiru abdiin qabaa. Maaliif dursaniiyyuu bakka akkaawuntii waan nu gaafachaa turaniif jechuudha. Namni tokko amma akkuma 25 kenna jedhee namni waadaa gala jira. Bakka akkaawuntii kennineerra gashaniiru moo maalirra jiru isa jedhu garuu adda baafachuu qabna. Akka waliigalaatti garuu uummanni as jiru bifa tokkummaadhaan dhimma kana qolachuudhaaf gargaarsa biyyaaf gochuudhaaf mootummaan Itoophiyaadhaa sochiin dhimma kana irratti gochaa jiru deeggaruudhaaf namni tokko ta'ee kan ka'ee jiru kan haalaan nama abdachiisudha. Kun haalaan gaariidha. Biyya yeroo akkas cinqii akkasii keessa galtu nutu jira. Nuti amma dandeenyu amma humna keenyaan gumaachina jedhee namni fedhinnaa isaatiin sosso'ee jira. Koominiitiin waanuma xiqqoo qindeessumarraa kana fe'ee ala namni durumaanuu fedhinnaa isaatiin dhimma kanarratti baay'ee sensitiif tahee gumaachuudhaaf bakka hundaa'u yeroo hunda bilbilaan imeeliidhaan gaaffii adda addaa nu gaafataa ture. Gargaarsi Ameerikaadhaa kennamaa jiru, Noorz Ameerikaadhaa kennamaa jiru miishinoota sadanuu dabalatee haalaan gaariidha. Dhimma kanammoo yeroo yerootti teleekonferensiidhaan qorataa madaalaa sirreessaa karoora muuxannoos wal jijjiiraa deemaa jirra jechuudha. Waa biyyatti erguudhaaf qorannoo geggeessaniittu fakkeenyaaf maallaqaa kan jedhu kaastaniittu biyyatti riisarchii geggeessaniittu maaltu barbaachisa biyya keessatti dhaabbatni ministeerri fayyaa biyya sanaa maal barbaada hanqinneessa jira kan jedhu wanti beekamaan ventileetariin hin jiru maskiin hin jiru meeshaaleen fayyaa garaagaraa hin jiran meeshaalee sana bitanii erguudha moo kan isin irratti xiyyeeffatanii jirtan maallaqa erguudha yeroo kanatti amma maallaqa moo kan barbaachisu meeshaalee fayyaa kana achitti wanti beekame jira qorannoodhaan. Egaa maallaqnis ni barbaachisa meeshaaleenis ni barbaachisu waanumti hin barbaachisne hin jiru. Egaa amma rakkoo kan nuti ta'ee jiru meeshaan kun asittuu hanqina qaba biyya Ameerikaa keessattuu bakka hirrinni jiru kanarraa ammoo suma jirturraa kompiit gootee erguunis mooraalillee gaarii waan hin taaneef meeshaa irratti xiyyeeffannee hedduu deemuu waan hin dandeenyeef maallaqaan garuu yoo goone gargaarsi kun yoo maallaqaan ta'e maallaqni biyya yoo ga'e biyyumarraa'u bakka irraa bitamuu danda'u irraa bitamuudhaaf hatattamaan gargaaruu danda'a isa jedhudha kan irratti walii galame. Garuu ruulaawutiin goone gargaarsa meeshaalee illee maaliif hirrinni meeshaas jiru kun temporaarii waan ta'eef meeshaan hedduun galuu waan danda'uuf meeshaalee asii erguunis danda'amuu ni mala kan jedhu akkuma karooraatti qabameera garuu xiyyeeffannaa nama irratti gochaa jirru maallaqaan gargaaramee isa jedhu maallaqa irratti kan xiyyeeffanne maaliif hirrinna waan baay'ee jiruuf. Yeroo baay'ee komiin dhageessu ta'a biyya kanattuu dhimma kana maqsuudhaaf dursee qophiin godhame gahaa hin turre. Kanarraa kan ka'e meeshaaleen barbaachisan hir'inatu jira. Kan jedhu komii adda addaatu jira. Dhuguma immoo meeshaaleen hir'inni jiru. Namni immoo dhuunfaadhaanis kan mana yaalaadhaaf ta'uu qabu dhuunfaadhaanis dursee bitee saammateera. Kanarraa kan ka'e meeshaa erguu irratti yaaliin irraa dhaabbannu yaaliin dhiisnu. Garuu immoo gara maallaqaatti xiyyeeffannaa maallaqa yeroo argamu bakka biraadhaallee bitamuu waan danda'uuf jechuudha. Gaaffii kana kan hin kaasee fi dhaabbileen tokko tokko kan humti Itoophiyaatti waa erguu barbaadan Chaayinaa irraa order gochuudhaaf sochiirra akka jiran yeroo tokko tokko miidiyaa irraa kaa'atii jira. Keessumatti biyya kanas kan miidhee yookaan Xaaliyaanii Ispeenis jalqabaa qorannoo yookaan immoo qophii dhabuudha kan jedhamaati jiru. Biyya kanattis amma hangi qoratame gadaanaa waan ta'eef hammi dhukkubi kun kana kan inni beekamu dhabeef. Biyya keenyatti immoo iddoo 4 iddoo 5tti tarii eegaluu danda'a. Hanqinni meeshaalee qorannoo jiraachuu danda'a. Kanaaf gara sanatti deemuudhaaf yoo karoora qabaatan kan jedhudha. Gama biraatiin rakkoo garaagaraatu jira biyya keessatti kan isin asitti agartanii tarii immoo furmaata ta'a kan hin jettanii gama ogeessotaatiin ogeessota gara sanatti erguudhaaf wanti itti deemame jira. Amma waa'ee ogeessonni as jiran ammaatti kan isaan nu gargaaraa jiran uummata as jiruuf beekumsa yookaan hubannoo kennuu irratti kan isaan nu deeggaraa jirani. Ogeessonni asillee irra ni jira. Ogeessonni irra ni jira asillee. Ogeessonni keenya lammiilee Itoophiyaa dhalattoota Itoophiyaa kan ta'an
hospitaala adda addaa keessatti illee bal'inaan soso'aa jiru, bal'inaan hojjechaa jiru. Rakkooleen kun immoo amma idil addunyaarraa gara naannoo Ameerikaatti gara tokkoffaa ta'aa jira. Ameerikaarraa amma ogeeyyii arganna inni jedhu badaa amansiisaa natti hin fakkaatu. Garuu ogeeyyiin kun wanta biyyaaf ta'uu qabu dhimma kanarra ilaalchisee maal gochuu akka qabnu advaayis nu godhu. Koree keenya keessa jiru, marii keenya keessa jiru akka biyyaatti kun ta'uu qabaa, sun ta'uu qabaa, tu akkas ta'e wanta jedhu waan baay'ee nu dhiyeessu. Waan isaan akka yaadaatti dhiyeessan sana nuti immoo walitti cuunfinee gara biyyaatti ergina. Ogeeyyiin garuu qaamaan deemanii gargaaruun ni jedhu kun gara fuulduraa fi warratti mari'atama ta'e malee amma ammaatti qabxii mariidhaa hin turre. Rakkoon ogeeyyii asillee waan jiruuf bal'inni dhukkubichaa asillee babal'ataa waan jiruuf egaa wanti guddaan garuu gargaarsi asii godhamuu malu sun gaaffii yookaan yaamicha mootummaan Itoophiyaa godhuun gara fuulduraatti maalbaata jijjiiramee gara doktoroota yookaan ogeeyyii gargaarsa ogeeyyii illee yoo gaafatama ta'e yaada sana dhiyeessuu dandeenya. Amma ammaatti garuu gargaarsa nuti irratti xiyyeeffanne gargaarsa materiaalii fi gargaarsa maallaqaa risoorsii irratti kan xiyyeeffannee jirru jechuudha. Rakkoon kun yookaan immoo gama fayyaatiin rakkoo guddaa uumaa jira. Akkuma sila kaasne Niiwoorkitti yookaan immoo akka biyya kanaatti iyyuu gara nama 10,000 kan du'e yeroo gabaabaa keessa jechuun hin danda'ama. Gara fuula duraatti rakkoon sun akka biyya keessa hin geenyeef maaltu hojjetamuu qaba jettu isin waan asirraa hubattanii duraaf boodi isaa akkam ta'uu qaba? Wanti baay'een egaa yookaan muuxannoo gaariirraa yookaan muuxannoo badaarraas waan baay'een baratamuu danda'a. Dhimma kana ilaalchisee biyyootiin dhimma kana maqsuudhaaf waan gaarii hojjetanii muuxannoo gaariirraa baratamuu danda'amus jiru. Akkasumas immoo qophiin gahaa kennamuu dhabuudhaan immoo balaa hamaadhaaf biyyootiin saaxilamanis waan jiraniif dhimma biyyoota adda addaarraa waan adda addaarraa baratamee qabatama biyyaatti jijjiiramee irraa barachuun gaarii ta'a. Akka biyyaatti qophiin dhimma kanatti godhamaa jiru godhames utuu dhimmi kun dursee biyya hin qaqqabiin rakkoon kun mallattoon isaa iyyuu osoo biyya hin dhaqqabiin dura qophiin adda addaa bal'aan godhameera. Aga humnaatti egaa qophiin godhame baay'eedha. Haa ta'u malee beekamaadha humni keenya muraasa, humni keenya akka biyyoota gurguddatanii sana bal'aadhaa miti. Garuu dhimma kana maqsuudhaaf immoo aga humnaatti qophiin godhame haalaan gaarii. Sanarra darbee uummanni hundumtuu dhimma kanarratti awarenessii hubannoo yaadachiis akeekkachiis bal'inaan kennamaa jirullee haalaan barbaachisaadha. Inni sunillee itti fufee jira. Haa ta'uuti immoo uummanni amma waan kana fudhatee hojiitti jijjiiraa jira. Inni kun haalaan sukkanneessaa ta'uunsaa balaan kun haalaan gaddisiisaa ta'uunsaa beekame of eeggannoo silaatiin godhamuu danda'u qabu malu sun godhamuu keessatti gaheen tokkoon keenyaa gaheen hundumtuu gaheen uummataa gaheen miseensa biyyattiidha lammiin biyyattiidha raawwachuu qabu inni of eeggannoo guddaa gaafata jedheetan yaada. Biyya kanatti baay'eensaa rakkoon baay'eensaa namoonni keessumaa dargaggoon dhimma kana gara yeroo muraasan dura xiqqeessanii ilaaluu salphisanii ilaaluun kun rakkoon kun tureera. Kanarraa kan ka'e namni baay'een balaa kanaadhaaf akka gaaga'amedha kan ibsamaa jiru keessumaa naannoo Niiwoorkitti wanti ka'u isadha. Biyyoota adda addaattis xaaliyaanis of eeggannoo irratti hir'inni jiru haalaan salphaa ture fi gajnoo irratti kan jedhamu jira. So of eeggannoodhaan balaa kana xiqqeessuun danda'ama. Maqsuun illee yoo danda'amu baate of eeggannoo cimaan godhamuu qaba. Keessumaa'uu ogeeyyootiin fayyaadha. Gorsa isaan kennan, akeekkachiisa isaan kennaa jiran, hubannoo isaan kennaa jiran haalaan dhaggeeffatamuu qaba. Haalaan amma danda'ametti namni hundumtuu sanaaf bitamuu danda'uu qaba. Akkasumas gaggeessitoonni sadarkaa adda addaa jiran, hooggantoonni sadarkaa adda addaa jiran dhimma kana ilaalchisee waan isaan uummataaf qajeelfama isaan kennaa jiran, gorsa isaan kennaa jiran kabajamuu qaba. Yoo kana raawwanne ogeeyyotiin wanti isaan jedhan yoo raawwachuu hin danda'an akkasumas hooggantoonni bulchiinsonni qaamni nageenyaa qajeelfama ni kennu yoo eeguun danda'ame rakkoo kana haga tokko salphisuun hir'isuun ni danda'ama osoo humnaa ol hin ta'in osoo balaan sun hin babal'atiin waan kana konteen gochuu ni danda'ama. Ammallee adaraa kan hin jechuu barbaadu namni hundumtuu qajeelfamootaaf gorsootaaf akeekkachiisa kennaman hundumaa qalbeeffatee hanga humni isaa danda'e hunda
balaa kana ittisuudhaaf balaa kana daangessuudhaaf gahee mataa isaa taphachuu qaba. Jibbaata gochuu qaba. Wanti kun waan hamaadha, waan salphaa miti, waan akkasumatti hin callifamee ilaalamu miti. Diina hamaadha kun, diina hamaatu uummata yookaan himaaniitii qunnamee jira. Diina hamaa kana immoo maqsuu kan danda'amu qajeelfama gorsitoo ogeeyyiin fayyaadhaa akkasumas sadarkaan kan jiran qaamoleen caasaaleen mootummaa kennan ciminaan hordofuu qabna. Kun haalaan yeroo hamaa keessa jirra. Yeroon kun garuu immoo darbuu danda'a. Darbuu kan dandeenyu immoo yoo wal dhageenye qofaadha. Wal dhaga'uun dirqama ta'a. Wal dhaga'uu qabna kan jedhuun dhaamsa dhaammachuu barbaada. Vaayirasiin kun biyyoota diinagdeedhaan guddataniiru jedhamanii fi tajaajilli fayyaa isaanii olaanaa ta'e kan akka Xaaliyaanii biyya Ameerikaa kana baay'ee miidheeti jira. Agareera rakkoo kanaan dura hin beeknetu mul'achaa jira. Biyyi kun tajaajila fayyaatiin olaanaadha jedhama. Amma rakkoolee garaagaraatu mul'achaa jira. Namoonni akka hin taanetti yeroo isaan miidhaan irra ga'ee jiru jira. Biyya keenyatti waan kun yoo deeme kana caalaa yoo bal'ate rakkoo kana olii geessisuu danda'a. Gama diinagdeetiin dhiibbaa diinagdeen geessisuu danda'u tokkoon namaa irratti haala kamiin dura dhaabbachuutu danda'ama. Fakkeenyaaf biyyaa namoonni waa fuulduraaf namni kee'atee jiru hin jiru, hojjetee namatu ittiin jiraata. Rakkoon sun lammiilee hundumatti bu'uun sana waan ta'eef haala kamiin dura dhaabbachuu danda'ama jechuudha. Dhugaadha. Balaa lubbuurraan ga'amsa inni dhukkubni kun geessisu dabalataan immoo dinagdee irratti balaan inni geessisu haalaan hamaadha. Biyyootuma guddatan nama nuti keessa jiru kanallee balaan dinagdee isaanii irratti geessaa jiru haalaan hamaadha. Tiriliyoonootaan kan lakkaa'amu dinagdeen isaanii kan miidhamaa jiru. Hojii dhabdummaan isaanii gara miliyoonota hedduutti kan guddataa jiru. Kun egaa biyyoonni akkuma dhimma jette biyyoonni of danda'an kun qaroominaan saayinsiidhaan qabeenyaan sadarkaa guddaarra jiranillee hagana garaafamanii hagama miidhamanii hankeenya akkam ta'a yeroo jedhu nama rifachiisaa nama sodaachisas. Hirriballee nama dhoowwu takka isa kan. Jireenyi keenya beekamaadha. Qabeenyi dinagdee keenya beekamaadha. Rakkoon kun humna keenyaati haalaan ol. Takka wanti kun yeroo yaaddu haalaan nama rifachiisa. Dhimma kanarratti rabbummaan biyya keenya, uummata keenya, saba keenya kan deeggaru, akka inni gargaaru, akka inni tiksu namni hundumtuu amantaatti amanu hunda keessatti kadhachuu qaba. Wanti guddaan yaadu tokko kana. Maaliif yoo achi fageessitee wanta kana yaaddu haalaan hamaadha. Haalaan hamaadha. Qabatama dinagdee biyyoota guddatanii keessa jiru walii fi dhukkuba kanaa wajjin wal bira fiddee ilaaltu sodaa hamaadha. Kan nama hollachiisu, kan nama rifaasisu. Egaa sodaataniif abjuu sodaatanii riba malee hin bulanii jedhama. Egaa rakkoon kun yoo dhufate immoo maaltu godhamu malaadha. Tokkoffaa lammiileen keenya biyya alaa jiru kun haga wayyaansaa of danda'ee maatii isaallee waan deeggaraa ture ni beekama. Gargaarsi kun garuu bifa bittinnaa'een qofaa biyya gargaaraa maatii gargaaraa kan turan kun bifa gurmaa'een bifa tokkummaa qabuun. Chaanaalii tokkoon biyya deeggaruu irratti xiyyeeffatamee dinagdee biyyaa deeggaruun waan nurraa eegamudha. Dirqama kun. Maaliif biyyi kana keessa dandamattee fooyyoftee deebitee miila tokko miila lamaan dhaabbachuu kan dandeessu egaa lammiileen hundumtuu gumaacha yoo godheef. Ati kanaaf gargaarsi dinagdee gargaarsi maallaqaa waan nurraa hin oolle waan lammii keenya biyya alaa jiru kanarraa hin oolledha. Kan biraa aadaa fi duudhaalee gaariis biyya keessaa qabna. Namni yeroo rakkinaallee wal gargaara. Yeroo beelaallee wal gargaara. Waan qabu waliin nyaateet waliin hirateet kan jiraatu sun biyya keessatti ammas daran jabaateetti fufuu qaba. Biyya keessatti ammallee abbootiin qabeenyaa hojjettoonni mootummaas hojjettoonni adda addaas dhimma kanaaf gumaachaa jiru. Deeggarsa gochuudhaaf maallaqni walitti mobilaayiz ta'aa jira. Riisoors mobilaayiz ta'aa jira. Namoonni qabeenya dhuunfaa isaaniitii yeroodhaaf illee ta'u dhimma kanaaf gumaachaa jiran jiru. Kun aadaan kun babal'atee aadaa wal gargaarsaa, aadaa wal deeggarsaa kun jabaateetti fufuu qaba. Akkaataa kanaatiin keessumaa'u balaa akkasii kana jala kan bahamaa ture seenaa Itoophiyaa keessatti wal deeggarsa biyya keessaa wal gargaarsa biyya keessaa godhamuu fi akkasumas immoo komiitiin addunyaas komiitiin Itoophiyaa biyya alaa maqaa diyaasporaatiin illee jirullee deeggarsa godhutu
gargaarsa godhutu dhimma kana salphisuudhaaf nu gargaaraa jechuudha. Gatii kanaaf dhimmi dinagdee ati kaaste dhugaadha. Dhimmi kunillee dhimma xiyyeeffannoo guddaa gaafatu waldeeggaruun dirqama kan ta'e namootiin keenya bakka adda addaa instituushinii adda addaa keessa jiran gargaarsa biyyaaf godhamuu qabu irratti waan hunda isaa exploit gochuu danda'uu qabna. Biyyaaf deeggarsi biyyaaf gargaarsi yeroo kana yoomiyyuu caalaa hunda keenyarraa barbaadamaa hunda keenyarraa eegama carraaqqii guddaa gochuu qabna. Dhukkuba kana erga darbee boodallee waan dinagdee irratti miidhaan inni fidu haalaan cimaa waan ta'eef dhimmi dinagdee dhimma xiyyeeffannoo guddaa barbaadudha. Namoonni baay'een sana booda hojii barbaaduu danda'u, hojiin dirqama jiraachuu qaba. Dhimma kanaatiin hojiileen amma boodatti hafan hojiileen cuccufamaa turan dhiibbaa mataa isaanii qabu. Warshaaleen oomishuu dhaaban dhiibbaa mataa isaaniitii qabu. Dinagdee irratti rakkoo guddaa waan fiduuf dhimma kanarratti hubannoo uummanne qophoofnee gargaarsaaf waamicha mootummaan nu godhuudhaaf deebii kennuudhaaf hundi keenya'uu qophii ta'uu qabnaan jedha. Gaaffii vaayirasii koronaa keessaa yoo baane keessumatti dinagdee biyya sanaa cimsa kan jedhamu hidhi haaromsa Itoophiyaa bara kana waggaa 9ffaa isaa sababeeffachuudhaan hojiin hubannootti cimsuu akkasumas immoo boondii bituu yeroo inni gaggeeffamaa jiru dhageenyeerra. Maaliif ganna taanu kana yeroo itti gara hojiitti seenamuudha jedhamee kan yaadamaa jiru waan ta'eef. Gama biraatiin immoo mariin asitti gaggeeffamaa ture kan biyyoota sadanii kan Ameerikaadhaa fi baankii addunyaa wajjin gaggeeffamaa ture. Isin kanarratti hirmaachaa turtan. Haalli isaa akkam haalli marii sun akkamirra jira? Biyya keessatti immoo akkamittiin deemaa jira? Hubannoo uummata diiyaasporaatiif isa ta'u hubannoo akka argannuuf. Gaariidha. Dhimmi hidha laga Abbayyaa ilaalchisee Itoophiyaadhaaf jijjiirama bu'uuraa fiduu kan danda'u jedhamee kan itti amanamee piroojeektii uummataati. Piroojeektii namni sabbata isaarraa namni maallaqa buusiitti buusee ijaaraa jiru. Piroojeektii uummataati. Piroojeektii sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaati. Piroojeektii uummata miliyoona 110ti. Piroojeektiin kun yeroo raawwatu seenaa biyyattii baay'ee jijjiira. Keessumaa humna annisaa ilaalchisee galii maallaqaa ekspoortii waan goonuuf dhimma kanarratti ilaalchisee ga'umsa biyyattiin himtuu ardii Afrikaa irratti keessumaa immoo naannoo Afrikaa irratti qabdu ilaalchisee humna biyyattiidhaa beekumtii biyyattiidhaa ga'umsa biyyattiidhaa iyyuu waan jijjiirudha. Kanaaf dhimma kana raawwachuun dhimma jiruuf jireenyaati biyya keenyaaf yoo hin jedhe ergaa jireetti waan hin godhinatti hin fakkaatu. Kanaaf namni kanarratti garaagarummaa qabaatu jira jedhee si yaadu. Kanaaf egaa hundumtuu tokkummaadhaan kanarratti bobba'amee jirudha. Haa ta'u malee bishaan lagni hidhaa Abbayyaa kun uummata kamiyyuu biyya kamiyyuu miidhuudhaaf kan karoorfate miti. Mutual benefit yookaan inni kamiyyuutu miidhamin nuti illee gargaaramuudhaaf. Utuu Ijiptiinis hin miidhin, osoo Suudaanis hin miidhin, gahee keenya qofa, fair share keenya qofaadhaaf akka nu oolu tajaajilamuudhaafidha. Xiyyeeffannoon guddaan kan itti kennatamee mariin bal'aan waggaa dheeraadhaaf gaggeeffamaa ture. Haa ta'u malee sababii adda addaatiin egaa wanti kun hagammaa waliigalteen gahaa ta'e hin uumamne. Sun utuu lafarraa harkifataa jiru dhimmi kun gara Ameerikaatti keessumaa'uu bajiroondiin Ameerikaadhaa yookaan tireejarii sekireetariin Ameerikaadhaan dhimma kana keessatti akka taajabdummaatti galee akka marii san faasiliteet godhu jedhe akka ta'u ta'ee ture. Haa ta'uuti yeroo sana egaa Ameerikaan hunda keenyaafuu michoomina waan qabduuf dhimma kanarratti dhufnee haqa keenya ibsachuun dhugaa qabnu ibsachuun eessattuu waan nun qaanessineef eessattuu waan nun saalfachiisneef dhimma sana ibsuudhaaf qondaaltonni Itoophiyaa ministeerri bishaanii albuudaadhaaf akkasumas ministeerri biyya alaadhaa dhimma kanarratti ibsa bal'aa kennaniiru.
haa ta'u malee gara dhumaatti garuu wanti dhufe kan nuti eegne kan nuti yaadne fudhatamas kan hin qabne kan looge ture. Tokkoffaa dhimma kanarratti murtii yookaan ibsa kennuudhaafu waan isaan geessisu hin turre. Maaliif paartiin dhimma kanarratti mari'atan guutummaa guutuutti kanarratti argaman miti keessumaa Itoophiyaan bakka isheetti irratti hin argamnetti dhimma kanarratti malii babal'aa ogeeyyota biyya keessa jiraniif dhimma kanarratti steekholdaroota hunda mari'achiisuudhaaf yeroo waan barbaanna waan jedhamee bame Itoophiyaatiin dhimma kanarratti hin hirmaanne atattamaan jarjarsuudhaan waan sana Ijiptiif kan looge ibsa baasuun isaanii gama Itoophiyaatiin gonkumaa fudhataman arganne fudhatamas argachuu waan qabu miti. Gatii kanaaf ammas taanaan dhimmi sun mariin sun akkaataa kanaan dura jalqabameen akka itti fufu marii irratti hundoofnee rakkoo sana hiikuu akka dandeenyu yoomiyyuu jennoon naannoo Itoophiyaatiin jiru boodatti deebi'ee hin beeku. Ammallee abdiin jiru ejjennoon jirus sanuma. Haa ta'uyyuu malee hojiin laga hidhaa Abbayyaa kun garuu daqiiqaa tokkoof sakandii tokkoof kan dhaabbate hin qabu. Hojiin itti fufaa akkuma karoorfameen itti deemna. Mariin sunis mari'atamaa deemamaa. Kan jara kanaa kan jara keenya naannoo Ameerikaatti isaan baasan sun void nil goonerraa Itoophiyaan kana hin fudhamtu ittiin bitamtu waan isin keessa hin jirredha. Ibsas kenneera ministeerri biyya alaa Itoophiyaadha jechuudha. Dhimma kana ilaalchisee mariin kabraa naannoo diyaaspooraatti bal'inaan gaggeeffamaa ture. Keessumaa'uu yeroo isaan steetmentii sana baasan warri tireejariin Ameerikaadhaa namni baay'ee gaddee baay'ee aaree baay'ee xiiqii keessas galee namni baay'een isaas diyaaspooraa keessa kan jiru. Kanaaf walitti dhufee maalaa goonu bilbilaan yeroo dheeraa nu gaafataa turanii imeeliin barreessanii xalayaadhaan galchanii dhimma kanarratti nu gurmeessaa dhimma kanarratti haa mari'annu dhimma kanarratti haa morminu jedhanii lammummaas waan biyya kana qabaniif mormuudhaaf illee mirga waan qabaniif sochiin bal'aan gaggeeffamee mariin bal'aan irratti gaggeeffamee waliigalteen tokkotti uumamee dhimma kana kan bummaadhaan gaggeessanii bakka bu'oota diyaaspooraati. Bakka bu'oota diyaaspooraa gaggeessanii asii Minisootaadhaa Qeessis Firaansis jedhaman akkasumas Bataskaanaa Ortodoksii Itoophiyaadhaa illee Paappaasiinis as jiran namoonni adda addaa harka caalu waldaalee amantaa fi community liidaroonni the whole North America jiran dhimma kanarratti peepparii tokko fixanii xumuranii amma qaama dhimmi ilaaluudhaaf raabsuudhaaf qophii jiru. Peeppariin kun yookaan xalayaan kun akka waliigalaatti gochi tireejariin seekretariin raawwate fudhatama kan hin qabne kan looge sirriillee miti. Keessumaa'uu mirga ittiin fayyadamiinsa laga kanaa Itoophiyaan uumamaan qabdu seeraanis qabdu giddu galeessa kan hin godhanne qabatama Itoophiyaafis qabatama lagichaas kan hin beekne waan ta'eef dhimmi kun cimsinee morminaa cimsinee balaaleffanna kan jedhu xalayaa qopheessaa jiru. Xalayaa kana qaamni dhimmi ilaalu hundumaaf torbaan kana keessa xumuranii kennu jedhee yaada. Sanarratti dabalataanis gargaarsa maallaqaa dhimma kanaaf godhamuu qabu irratti ammallee uummanni mobilaayiz ta'aa jira. Maallaqaanis deeggaruu qabna gargaaruu qabna kan jedhu ejjennoo cimaa fi illikii kuccaa waan cimaatu jira dhimma kanatti ilaalchise namni baay'ee aariidhaan ka'eera. Aariidhaan ka'eera aariin namoonni qaban dhimma kanarratti qaban yeroo argitu haalaan kan nama gammachiisu sana gaa mobilaayiz goonee gargaarsi kun isas itti fufnaa jechuudha. Dhimmi boondii Ameerikaatti hin taane seera biyyattii wajjin waan hin taaneef boondiin hin ta'u. Garuu wanti danda'amu bifa pileej yookaan bifa gumaachaatiin bifa kennaatiin namoonni maallaqa kana kennuu danda'u. Maallaqa kana karaa kam yoo kennan qaama dhimmi ilaaluuf gahuu danda'a jedhu irratti nuti waan soortaa out goonee isaaniif dhiyeessuu nu gaafataniiru. Keessumaa baankii Itoophiyaa akkamittiin yoo deemee dhimmi kun daayirektiilee achi gahuu qaba jedhu manni maree laga hidhaa Abbayyaa Finfinnee jiru jira. Isaa wajjin irratti mari'ataa jirra. Gaatooftaan kun yoo raawwate gara maallaqa erguullee sochiin jalqabamaa jechuudha. Garuu gidduutti kan nutti galee amma kan nu daangessee kan nu danqee jiru dhimma koronaa vaayirasii kana. Dhimma koronaa vaayirasii kanillee yeroo gabaabaa keessatti xumurama jennee abdanna.
inni gara laga hidhaa laga Abbayyaatti immoo deebinee itti fufiinsaan xiiqiidhaan dhimma kanarratti bobbaanee qaama dhimmi ilaalus mari'isiisuudhaan akkasumas immoo maallaqaa fi deeggarsa barbaachisu nama godhuudhaan lagni kun hidhaan laga kanaa xumuree raawwatee akka karoora isaatiin oomisha yookaan annisaa yookaan electric power akka jalqabu abdii qabnaa jechuudha. Gaaffii koodhumaati waa hedduu kaastaniitu isin amma dhimma hidha laga Abbayyaa irratti biyya alaa keessatti isin hojii hariiroo hojjettu biyyoota wajjiniinis fakkeenyaaf mootummaa Ameerikaa wajjiniinis ejjennoo isaan sana qaban sana dudduubatti deebisuudhaaf maal hojjechaa jirtu isa jedhudha. Gama biraatiin garuu dhaamsa waliigalaa hawaasni diyaaspooraa haala kamiin maallaqaaf dandeettiidha kan barbaachisu amma already gara xumuraatti jira waan ta'eef waan akka dudduubatti hin deebines mootummaan kutannoo qabu ibseera. Uummanni biyya keessaas inni biyya alaas maal gochuu qabu akkuma ergaatti isa waliigalaa akka ta'uuf. Ta'u dhimma laga hidhaa laga Abbayyaa ilaalchisee egaa dhimma kanarratti xiiqiidhaan kan sochii kana jalqabe ofuma isaatiin volontariidhaan kan wal gurmeesse waldaalee amantaa gaggeessitoota waldaa amantaati argi caalaan isaanii keessas Firaansis fa'aa Paappaasii Ortodoksii as jiran fa'aa akkasumas waldaa Pirootestaantii isaantu dursanii dhimma kanaan isheetii kana fudhatanii jalqabanii hunda keenya dhimma kanarratti akka hirmaannu kan godhan isaaniif galata guddaa ammallee irra deebi'ee galchuun barbaada. Itti aansuudhaan nuti immoo qaamotii hojiidhaan wal qunnamnu wajjiniin dhimma kanarratti ejjennoon Itoophiyaa maal akka fakkaatu ejjennoon Itoophiyaa eessattiyyuu sirrii akka ta'e dogoggora kan qabne ibsuudhaaf carraaqqii guddaa gooneerra. Meerii Minisoota, Meerii Minneapolis, Meerii Saint Paul dhimma kanarratti akkasumas bakka buutota sanaattara as jiran Adee Liyaanuu Marfaat dhimma kana ejjennoon Itoophiyaa jechuuf quba qabu dhimma kanarratti garuu tireejariin sekireetarii Ameerikaadhaa waan raawwate loogii akka qabu akka hin taane isaaniifillee ibsuudhaaf carraaqqiin godhamee milkaa'ameera. Dhimma kanarratti egaa dhiibbaan fi hubachiisuun kan raawwatamu qabu qaama hundaan ta'uu qaba. Qaama mootummaa qofaadhaan miti. Amma warri dhimma kanarratti nu morman lammiin isaanii hundumtuu dhimma kanarratti akka diiploomaatii ta'anii akka dabballee ta'aniiti kan isaan soso'an dhimma kanarratti. Kanaaf dhimmi kun dhimma lammii hundaati. Dhimma nama Itoophiyaa hundaati. Namni Itoophiyaa hundumtuu dhimma kanarratti bakka isaaf mijaa'utti bakka dhimmi kun kaasuu qaburra hundarratti dhimma kanaaf falmuu qaba. Haqa Itoophiyaan qabdu qaama hundaafuu utuu hin tuffatiin qaama hundaafuu dhimma kana himamuun odeeffamuun dirqamadha barbaachisaadha jedheetan amana. Kanuma raawwataa jirra. Kanumallee lammiileen keenya biyya alaa jiranillee waan kanarratti gahee isaanii akka bahan adaraa jechuun barbaada. Egaa akka waliigalaatti dhimma dhukkuba kana ittisuuf maqsuuf ilaalchisee tokkummaan haa kaanu. Yoomiyyuu caalaa tokko haa taanu. Yoomiyyuu caalaa harka walaa qabannu. Dhimmi kun balaa hamaadha. Balaa hamaa biyyootiin gurguddatanillee kan itti mogoleen isaanii itti raafamedha. Nuti immoo kana jala bahuu kan dandeenyu egaa yoo tokko taane qofaa fi yoo wal dhageenya qofaadha. Lammiileen keenya biyya keessa jiranis qajeelfamoota ogeeyyii fayyaatiin kennaman akkasumas qaamolee caasaalee mootummaatiin kennaman hundumaa hordofnee ittiin abboomamnee rakkoo kana maqsuudhaaf wal biraa dhaabbannu walaa gargaarru jechuu barbaada. Akkasumas namoota harka qalleeyyii ta'an wal deeggaruun asuma Ameerikaa keessallee namoonni baay'een harka qalleeyyii kan ta'an lammiileen Itoophiyaa baay'ee jiru. Kan karaa adda addaatiin dhufanii ammallee waraqaa kan hin qabne jiru. Jara kana deeggaruun wal gargaaruun barbaachisaadha. Akkasumas biyya keessas immoo wal gargaaruun aadaa wal gargaarsaan jiru sun yeroo hamaa kan akkasuma jabaatee itti fufuu qaba. Namni wal gargaaruu qaba, wal gaafachuu qaba. Yoo qaamaan illee wal gargaaruu dadhabe bilbilaan wal gargaaruu wal gaafachuu qaba, wal deeggaruu qaba. Rakkoo kana maqsuu kan danda'amu rakkoo kana dabarree boor biyyaaf uummata nagaa ta'e wal arguu kan dandeenyu yoo har'a wal bira dhaabbannee wal gargaarree wal deeggarree qofaadha jechuu barbaada. Egaa hundumtuu immoo akka akkaataa amantaa isaatti
jabeessee biyya isaaf uummata isaaf saba isaaf rabbi isaa waaqa isaa kadhachuu qabu waan jedhaa galatooma. Hoogganaa waajjira qoonsiilaa Itoophiyaa kan Minisootaa Ambaasaadara Uunatu Billaataa toora Skypeetiin argamtanii marii bal'aan waliin gootanii hedduu galatooma. Galatoomaa sanis Alex Fuad. Egaa daawwattoota keenya mariin Ambaasaadara Uunatu wajjin gaggeessaa turre kanuma qophii kabraa OBN International waliin yeroo biraa walitti deebina hangasitti nagaatti.